Ayyee akkam jirtu nagaa keessanii har'a akkuma kanaan dura beellamanne exercise wajjiniin ilaalla. Exercise amma set theory I mean mid exam chuukuti mid exam amma set theory ti olitti warra ba'anii isaan kana wal wajjin ilaalla. Yeroo dhiyootti immoo set theory ilaallee mid exam muraasa achi keessa jiranis yeroo dhiyootti akka isiniif hojjedhu asuma waadaan isiniif seenaa. Kanaafuu exercise mid exam kana akkaataa hubachuu qabdanitti baay'ee sin ulfaatu waan ta'eef akkaataa hubachuun barbaachisutti hin ilaalla. Baay'ee hin ulfaatu waanuma baratame waan ta'eef more waan kanaan dura ilaalaa turresi baay'ee hin ulfaatu. Tarii mid exam sin bira jiru karaa isheel chaanaalii karaa telegiraamaa jechuudha. Karaa sana attach nu godha mid exam isaa ta'u final exam ijoollonni baay'een achirraa argachuu danda'u warri yuunivarsiitii garaa garaa jiranis waan ta'eef karaa telegiraamii shiltiyuubii attach nu gochuu hin dagatiinaa. Yaanni yoo jiraates achuma irratti nu kennitu nuti immoo waan achirratti sin attach nu gootanii walitti qabnee akkaataa mijachuu danda'utti viidiyoo irratti isiniif hojjedha waan ta'eef isa kana gochuusaa hin dagatiinaan isiniin jedha. Kanaafuu gara mid exam keenyaatti dabarraa jechuudha. Gaaffilee muraasa qabadhee dhufeera. Gara mid exam keenyatti waluma wajjiniin dabarra. Eeshi gaaffiin asirra jiru kuni isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Irra deebiin barreessaa. Irra deebi'ee barreessee wal wajjiniin hojjenna. Gaaffii lakkoofsa sadaffaadha. Qormaatichi gaaffii lakkoofsa sadaffaati. Gaaffii lakkoofsa sadaffaa ta'ee true or false irratti gaafatame gaaffiin kuni tarii isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Nan barreessa waan ta'eef rakkoo hin qabu. For any two statement P and Q kenneera. Statementiidha. Two statement P and Q dha. P implies Q equivalent to negation of P or Q jedha gaaffichi. P implies Q ni equivalent dha maal duuka negation of P or Q duuka true false dha hin ilaalla. Maal goone kuni ruulii keessas jira. Tarii namoonni sana dagattaniitta yoo jiraate immoo true stable isaas karaa true stable isaas immoo kaachisnee ilaaluu dandeenya. True stable keessatti equivalent keessatti yoo true stable isaa kaachifnee deebiin argamee wal qixxa ta'e yookiin wal fakkaataa ta'e wanti kenname equivalent dha jechuudha. Saffisaan hojjedha baay'een ulfaatu waan ta'eef seeraan hordofaa. P qabnaa, Q qabnaa, negation of P qabnaa, P implies Q qabnaa, negation of P or Q qabna. Kana qabna waan ta'eef eeshi akkuma kanaan dura jechaa turretti lama waan ta'eef turuu tokko, tiruu lama, foolsii lama, foolsii lama, tiruu false, tiruu falsii ta'an kun immoo negation of P immoo falsii lama, tiruu lama ta'a. Falsii lama, falsii lamaa fi tiruu lama ta'a. P implies Q amma kana lamaa walitti implies goona. Implies keessatti tiruuti gara falsiitti qofa falsii ta'a. Tiruun maal ta'a? Tiruuf tiruuni tiruu ta'a. Tiruuf falsiin immoo tiruu implies falsiin immoo falsii ta'a. False implies tiruun immoo maal ta'a? False implies tiruun tiruu ta'a. False implies falsiin immoo maal ta'a? Tiruu ta'a. Tiruu, false, tiruu ta'e. Negation of P or Q amma immoo isa kanaa fi isa kana oriitti wal qabsiisna. Orii keessatti immoo falsii qofaatu falsii ta'a. True or false, true, false or falsiin immoo falsii ta'a. True or true ta'a. True or false kun immoo true ta'a. True waan qabu. Kanaafuu ilaala warra kana lamaanii fi warra kana lamaan ilaala. Gaafa kana ilaallu maal ta'a jechuudha? Tiruudha, falsiidha, tiruudha. Kanaafuu warreen kun lamaanii equivalentidha jechuudha. Gaaffiin lakkoofsa sadaffaa tiruu
or false gaafateera. Dhugaa yookiin soba jedhee waan gaafatee fi deebichi dhugaa yookiin tiruu ta'a jechuudha. Tiruu ta'a deebichi. Tiruu ta'a aanseriin isaa tiruudha jechuudha. Questionin tokko immoo asirratti akkaataatti suurri ka'e sun waan naam jechuu didee fi ofuma ko barreessuuf kan karoorsee P, Q and R kennee P dhiifama P P, Q, R kennee kana sadan kennee maal gaafataa P implies Q, P implies Q kan ammattuu keessatti and Q implies R, Q implies R kanas ammattuu tokko keessatti cufee implies maal gaafata gaammoo P implies R kana barreessee tautology ta'uusaa agarsiisii jedha. Maal jedha gaafichi for statement P, Q and R shows that P implies Q and Q implies R implies P implies R is a tautology jedha. Kun tautology ta'uusaa shows that godhii jedha. Tautology ta'uudhaafi umarratti wanti nuti arganne murteessaadha. Maal ta'uu fi tiruu ta'uu hundisaa tiruu ta'uu qaba. Kanaafuu waan kanaa saffisaan ijaarra ishii irraa balleeffannee saffisaan ijaarra. Amma kana yaadatti qabannee irraa waan ta'eef rakkoo hin qabu. Maal qabnaa? P qabnaa, Q qabnaa, R qabnaa, P implies Q qabnaa. Ishee kanatti hambuta irraa balleesse. Ishee kanatti hambuta maaliifi booda nu rakkisaa waan ta'eefi P implies Q kana qabna tokko. Egaa ammoo Q implies R qabna tokko. Egaa ammoo P implies R qabnaa. Egaa ammoo bakki ammayyuu nu hanqachuun isaan hafuu. P implies R jenneerra. P implies Q. Akkas goona. Bakkaaf akkas goona, rakkoon hin jiraatu. Bakkaaf akkas goona waa tokko fayyadamna. P implies Q and P implies Q implies R. Isa jalqabaa kana lamaanii isanni endeetiin wal qabsiise kana lamaanii yaadatti naa qabadha. Bakkaaf jedheeni qubee eetiin an qabsiisa. Hunduma isaa immoo isanni gaafatu P implies Q and Q implies R kan ammattuutiin cufee ammas irra deebi'ee ammattuutiin cufee implies P implies R isa jedhu kan ammoo maatiin an qabsiifadha. Biittan assaan godha bakkaaf jedheeni deebiimti isaa yoo ba'ee rakkoon qabu. Ilaa bakkaaf jedheeni kana eettan qabsiise. Ammas kana yoon jedhe maal jechuudha? P implies Q and Q implies R eetti qabateera jechuudha. Kun guutummaan isaa immoo biitiin akkam bakka buusa. Kana immoo biitiin an bakka buusa. Maal jechuudha? Kana guutummaa isaa barreessuurraa seera kanatti fayyadamee egere bii jalatti orderiin godha. Confuse akkana jalaan taane amma bakkaaf jedheen akkas godhee daddafnee hojjennaa jechuu. Amma baay'ee seeruma kanaan duraatti fayyadamnee daddafnee hojjenna. Erga kanaa goonee listii isaa baafanna.
Ishii listii sabaafannaa amma A fi B waan inni bakka bu'eeru beektuu. A fi B maal inni akka bakka bu'eeru beektu waan ta'eefi ishii 1 8 ta'uu qaba. 2 3 4 5 6 7 ishii P irratti tiruu 4 tiruu false keenya 3 ta'e sararri tokko barbaachisaa jechuudha. False. Q keenya irratti immoo tiruu false sadii waan ta'eefi sorry maaliifi Q inni kun arrii irratti barraa'u qabaata. Ishii saffisaan hojjechuu barbaadeeni. Ishii sorry. Ishii inni kun 2 ta'a. Dhiifama tiruu false tiruu false tiruu ishii dabuu gurri ammas natti deebi'ee ishii rakkoon jiru inni xumurraa ishii sararri kun akkas ta'uu qaba. Ishii false tiruu 2 false 2 jechuudha. Tiruu 2 false 2 tiruu 2 false 2 ta'a. Inni itti aanu immoo tiruu false ta'a. Amma P implies Q keessatti tiruuti gara falseetti qofaa false ta'a. Kana booda tiruu ta'a. Tiruudha. Tiruu ta'a. Tiruu falseedha. False ta'a. False tiruudha. Tiruu falseedha. False ta'a. Tiruu false tiruudha. Tiruu ta'a. Inni kunis tiruu ta'a. Inni kun immoo false tiruu ta'a. Inni kunis false tiruu ta'a. False waan ta'eefi tiruu ta'a. Amma immoo Q fi R tiruu implies tiruu ta'a. Tiruu implies false ta'a. False implies tiruu ta'a. Inni kunis false tiruu ta'a. Tiruu ta'a. Tiruu false ta'a. False tiruu ta'a. False tiruu ta'a. Amma immoo P fi R kanaaf kanaa jechuudha. Tiruu ta'a. Tiruu implies false ta'a. Tiruu implies tiruu ta'a. Tiruu implies false ta'a. False implies tiruu ta'a. Ishii tiruu ta'a. Ishii amma P fi R ilaalaa jirra. Ishii falsiini tiruu ta'a. Falsiif tiruuni falsiiftiin waan ka'uufi tiruu ta'a. Falsiini tiruu ta'a. Amma immoo eerrasa jiru. Keenya maatiin wal qabsiifanneerraa paartii kana lamaan indeetii wal qabsiin. Isa kanaaf isa kana indeetii wal qabsiinne eerra keenya waan ta'eef paartii isa kanaaf isa kana laallachaa deemnaa jecha indeetiin eerrasa jiru. Tiruu ta'a. Indee keessatti tiruu bichaa tiruu ta'a. Kun immoo tiruu falsii waan qabuufi falsii ta'a. Inni kunis falsii waan qabuuf falsii ta'a. Inni kunis falsii waan qabuuf falsii ta'a. Inni kun lamaan isaa tiruudha waan ta'eef tiruu ta'a. Kuni falsii waan qabuuf falsii ta'a. Indee irra jirra. Kun lamaan isaa tiruu ta'a. Kunis lamaan isaa tiruu ta'a. Amma immoo isa kana indeetiin isa wal qabsiisni eerra keewwanneerra. Isa eerra keenya kanaa impilaayisiitiin kanatti qabsiifan. Garaa kana garaatti impilaayis goonaa jechuudha. Tiruu impilaayis tiruu ta'a. False impilaayis false tiruu ta'a. False impilaayis tiruu ta'a. False impilaayis false tiruu ta'a. Tiruu impilaayis tiruu ta'a. False impilaayis tiruu ta'a. Tiruu impilaayis tiruu ta'a. Tiruu impilaayis tiruu ta'a.
ilaala. Paartii B keenya irra jira wanti nuti gaafatamne B sila maalitti akkas saayigoon ilaaltaniitti waan ta'eef kanaafuu wantichi taawutooloojii ta'uusaa akka kanaatti agarsiisnaa jechuudha. Taawutooloojii ta'uusaa akka kanaatti agarsiisnaa jechuudha. Shiga barreeffama dhiifaman siniin jedha iskiriinii irraa waan ta'eef gaaffii sattaan dhuftan jedha. Shawuzaatti taawutooloojii agarsiisedha. Asumaan immoo etuu foolsii kontijineesii ta'e kontiraaዲkshinii ta'e hundisaa foolsii ta'uu qaba. Etuu kontijineesii agarsiisi jedheera ta'e immoo wal keessa ta'uu qabaata jechuudha. Gaaffii lakkoofsa lammaffaa. Gaaffii baay'ee bareedu. Inni kunis true false baati jedha. Tarii isin argamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef isin argamuu dhiisuu danda'a. Nan isin barreessa. Irra deebi'een barreessa. Maal jedhaa? Sum of x quantifier'dha. An element of r. Itti cufatee all of y. An element of r. Maal jedhaa? x plus y is equals to y. Truth value isaa gaafata kunis. X plus y is equals to y. Doominiin keenya lamaaniifuu real number'dha. All of y irra jira, sum of immoo x irra jira. Real number'ii keessaa muraasa fuunee isa jalqabaa goonee all of immoo y keessaa fuunee yoo walitti daanee deebisee y ta'aa jedha. Ishin ilaalla. Amma real number'dha hundisaayyuu. Real number'dha. Fakkeenyaaf sum of x'n keenya sum of'dha waan ta'eef muraasa tokkumti waan sana dhugaa go'ennaan dhugaa ta'a. Let x is equals to 0 and y an element of real number. X'n kun 0 ta'e y kun real number yoo ta'e abbaa barbaadaa ta'u real number'ini x plus y is equals to y jedha. Iddoo x maalan fudheera 0 plus y kun immoo an elementii kamiyyuu haa ta'u y is equals to y. Kanaafuu y is equals to y ta'a. Lakkoofsi kamiyyuu real numberii yoo ta'e raashinaali, irraashinaali, intiijirii, whole numberii, natural numberii waan barbaade haa ta'u zeerootti da'amennaan mataa masaa ta'a. Akkasumas mataa masaa ta'a. Kanaafuu real numberii gatii x sum of x waan ta'eef sum of x 0 fudhadhee yoo lakkoofsa kamiyyuu all of y yoo moonte da'ee mataa masaa ta'a. Mataa isaa ta'a. Kanaafuu gaaffiin kun tiruu ta'a jechuudha. Etuu gara biraan geessiin tiruu ta'a jechuudha gaaffii lammaffaan. Ifa ta'eeraa jedhee yaada. X'n keenya sum of'dha. 0 fudhadhe. Tokkumti ga'a sum of irratti dhugaa taasisuuf. All of'n immoo y irra jira. Lamaanuu miseensa natural number'iti. Kanaafuu x plus y keenya gatii x yoon 0 fudhe 0tti immoo lakkoofsi tokko yoo hidhame mataasaa waan ta'u dhugaa ta'a. Gaaffii lakkoofsa ja'affaarra jira. Gaaffiin kuni lafa dhufeetii lakkoofsa ja'affaarra jira. Yoon argamu irra deebi'een barreessa. Let p of x, y be an open preposition defined by 2x plus y is equals to 10. Determine the truth value of the following. Irratti maal gaafataa? All of x an element of real number, sum of y an element of real number, p of x, y jedha. Irratti kana gaafata. Kana dura wajjin. Doominiin keenya ammoo lamaanuufuu real number'dha. All of x sum of y real number'ii keessa gatii x hunda gatii y immoo muraasa yoo fudhannee 2x plus y qixxee 10 ta'aa jedha. X'n keenya hunduma, saamiin keenya immoo muraasa. X keenya hin fudhanna dursine. X keenya jalqaba fudhanna. Fakkeenyaaf let
let x is equals to 0. Zeroon miseensa real numberiti. Kanaafuu 2x plus y is equals to 10 yoo jedhe 2 times 0 plus y is equals to 0 is equals to 10 is equals to 10 then kun 0 ta'a y is equals to 10 ilaala let x is equals to 0 yoo ta'e y keenya immoo 10 yoo ta'e y is equals to 10 yoo ta'e wantichi 10 fida ilaala saamoofiin keenya x irra jira saamoofiin keenya x irra jira ooloofiin immoo y irra jira ooloofiin immoo y irra jira amma x keenya yoo 0 fu'anne y keenya meeqa ta'a jechuudha 10 ta'a maal ta'uuf himicha mirkaneessuudha lakkoomsa jijjiiramu immoo lakkoomsa jijjiireen gara deebisa baasuutti adeema let x keenya yoo 5 ta'e x keenya 5 ta'e jechuun gatii y meeqa ta'uu qaba 2 baay'isuu 5 10 waan ta'eef gatii y immoo 0 ta'uu qaba amma lakkoomsa real number hunda isaa bakka buusnee finna miti murteessuu dandeenyaadha sum of x fudhadhee ka'ee gatii y immoo ooloo fi waan ta'eef waan himicha sana qixxee teenii taasisu fudhachuun dirqama ta'a kanaafuu x ko muraasa fudhadhee fakkeenyaaf x 5 yoo fudhadhee itti yaadee akka inni 10 ta'uu danda'utti gatii y 0 nan fudhadha all of y waan jedhee kanaafuu maal ta'aree statementiin kuni tiruu ta'a jechuudha tiruu ta'a maaliifi all of x irra ooliin x irra jira x immoo jalqaba fudhatamaa oolii keessaa jalqaba fudhadhee tokko waa'in immoo saamee ofii waan ta'eef mirga keessaa hima kosana naa mirkaneessuu danda'u keessaa vaalii waa'ii mirgan ittiin filadhu nan qaba maaliif saamoo ofii waan ta'eef ooloo feetuu ta'ee mirgan keessaa waa'ii filachuun qabu ooloo ofii waan ta'eef kanaafuu himichi dhugaa ta'a jechuudha himichi all of x an element of real number ni dhugaa ta'a b waan qabuuf gaaffiin kuni gara biittan darba gaaffiin kun b qaba gara biittan darba b immoo akkas jedha b or roman number 2 kenneera sum of x an element of real number all of y an element of real number p of x, y kun immoo maal ta'a jedha faallaa silaata amma saamoofiin x irra ufee ooloofiin immoo y irraa qe maal ta'a jechuudha x tu dura fudhatamaa y keessaa immoo mirga filachuu hin qabnu fakkeenyaaf let isuma jalqaba fudhadhee x is equal let x is equals to 0 yoo jedhee 2 times 0 minus y is equals to 10 2 times 0 ni 0 ta'a 0 ta'a inni duraa gatii y yoo x 0 ta'e gatii y meeqa ta'a jechuudha negatiiva 10 ta'a jechuudha gatii y irratti positiiva 10 kaniin jedhee negatiiva 10 ta'a negatiiva qaba waan ta'eef kanaafuu teenii fiduudhaaf hima kanaa amma paartiin kun 0 ta'a waa'ee kanammoo ooloo ofirra waan jiruuf filachuu hin dandeenyu lakkoomsi kamiyyuu dhugaa ta'uudhaaf mirkaneessuu qaba saamoof x fudhadhee ooloof waan jedheef waa'inii himicha kan mirkaneessu keessaa filadhee fudhachuu hin danda'u mirga isaan qabu maaliif ooloof real numberitti qabateera waan ta'eef waa'in kanaafuu himni kun soba ta'aa jechuudha fakkeenyaaf kana yoo ta'e gatii waa'ii lakkoomsa barbaade real numberii keessa as keessa on buuse himicha dhugaa gochuu qabaa jechuudha tiruu ta'uudhaaf kanammoo gochaan jiru waan ta'eef fakkeenyaaf gatii waa'ii 3 on fudhee negatiiva 3 ta'a negatiiva 3 is equals to 10 jechuun dandeenyu waan ta'eef biirra inni jiru kun immoo foolsii ta'a jechuudha foolsii ta'a wanticha itti yaada laalaa akkas ta'a question number 10 question number 10 kuni
siniitti argamuu isuu danda'an sinii dubbisaa. Prove the following argument is valid or invalid by giving formal proof. Statementii argumentii armaan gadii kana formal proof itti fayyadamuudhaani validii fi invalidii isa adda baasii jedha. If the rain does not come, the crops are not renewed and the people will starve. Tuqaa godhee the crops are not renewed or the people will not starve, therefore the rains come. Kana gaaffii kana hojjedhu maaliifi viidiyoo darbe keessatti exercise keessatti hojjetameera waan ta'eef viidiyoo isa darbe keessa argattu waan ta'eef gaaffii kana irraan darba maaliifi akkuma kanaatti hojjedheera waan ta'eef exercise irratti. Gaaffii biraa kunis gaaffii mid exaamiiti. Question number 1 irra ni jiru tarii isinitti argamuu isuu danda'a. Write the negation of the statement jedha. Statement kana negate godhii jedha. Statement immoo akkas jedha. 3 is even number and even and negative 2 is positive jedha. 3 is even and minus 2 is positive. Kana karaa lama yookiin sadii tsaafuu dandeenya. Maal goone tokko negatiivatti daballee tokko immoo definitionicha kan jijjiiru jecha definitionicha jijjiiru fudhanne. Fakkeenyaaf inni jalqabaa 3 is not even and minus 2 is positive isa jedheef immoo minus 2 is not positive amma kuni minus 2 is not positive yeroo akkas jennu minus 2 positive dha garuu loojikii isaa waan ta'eef negative itti gochuun dirqama ta'a. Hiikaa isaa laaltanii negative an ta'uu jettanii biran not negative jedhamu jenneen darbinu. Ituma negative ta'ee jiru not negative jenna maaliif seera isaati negation isaa nu gaafata waan ta'eef. Negation isaa nu gaafata waan ta'eef negation immoo waanuma kenname tokko faallessuudha. Yoo positive an kenname negative, yoo negative an kenname positive gochuudha. Kanaafuu 3 is even and minus 2 is positive isa jedhu yeroo negative goonu 3 is not even and minus 2 is not positive jenna. Minus 2 is not positive jenna. Tokko kana karaa biraa immoo 3 is even isa jedhe 3 is odd and minus 2 is negative jechuu dandeenya. Karaa biraa immoo nootii itti fayyadamuu dhiisne kallattii lamaaniinuu deebisuu dandeenya. Eeshii gara question number 2 tan darba. Question number 2 isiniif argamuu isuu danda'a. P fi R kenneera value isaa duukaa P irra kan jiru tiruudha. R irra kan jiru immoo false kenneera. Then determine truth value of the following jedha. R irratti maal kennee R irratti hammattuu banee negation of P or Q hammattuu cufee and R jedha. Kana idduma maddee isaa buusnee truth value isaa determine gochuu dandeenya. Idduma maddee isaa buusnee P'n keenya tiruudha. Negation of P'n immoo false ta'a. Or Q'n keenya let the truth value of P and R true. Sorry barreeffamichatu xiqqoo waan hin argamneef na dogoggorse. Sorry deebiin barreessa. Maal jedhee P and R true. P and R true. P and R. P'nis R'nis tiruudha. P assign to true, R assign to true, Q assign to false. Ishee barreeffama xiqqoon argamu. Eerran jiru maal jedha? Negation of P or Q hammattuu cufee and R. Negation of P ni
P'n true waan ta'eef negation of p'n false ta'a. False or q'n keenya immoo false dha. Itti cufannee and r'n immoo truudha. True false or false or irra waan jiruufi false mataa and true false and true. False and true immoo maal ta'a? And keessatti dirqama false ta'a. True qofaatu true ta'a waan ta'eefi himni kuni false ta'a. Irra inni jiru false ta'a jechuudha. Amma immoo isa biirra jirutti darbina. Isa biirra jirutti darbina. Inni irra jiru akka kanaadha. Inni biirra jiru immoo maal jedha? Negation of p. Inni biirra jiru akkas jedha. Biirra inni jiru negation of p and hammattuu keessatti q or r jedha. Negation of p keenya ammayyuu p true waan ta'eef negation isaa false ta'a. And hammattuu keessatti q'n keenya maal ture? False ture. Or r'n keenya immoo true. Iddoo maddee isaa galchuu qaba. False and true or false. Orii waan ta'eefi orii keessatti false ta'a. True ta'a. Orii keessatti true ta'a. Maaliifi false qofaatu false or false qofaatu false ta'a. True waan qabuufi true ta'a. False and true jedha. False and true kun immoo maal ta'a? False and true immoo false ta'a. Maaliifi indeetii waa wal qabateefi indee keessatti immoo true qofaatti true ta'a waan ta'eefi inni kuni false ta'a jechuudha. Biirra inni jiru false ta'a. Gara siittan darbaa. Siirra inni jiru immoo siirra inni jirus akkuma kanaa fakkaata waan ta'eefi siirra isa jirus hojjennaa. Gaaffiin kun sadii baatee dhufeera. Qabxii tokkoonsaa qabxii 3 baata. Tokkoonsaa qabxii 3 baata. C gara C'tti darbina. C P and bracket negation of r again bracket q or negation of r. Two bracket. P means true, bakka P keenya true buusna. And hammattuu bannee negation of r. R'n keenya true waan ta'eef negation isaa false ta'a. Hammattuu bannee q'n keenya false dha. False or negation of r. R'n true waan ta'eef negation isaa false ta'a. True and gaaffichi akkana mini gaaffiin baay'ee mul'atu. Gaaffiin irra deebi'ee barreessa dhiifama. Gaaffichaan irra deebi'ee barreessa siirra isa jiru. Gaafficha akkana mitanii inni jedhu siirra inni jiru P and hammattuu banee negation of ammas hammattuu banee Q or negation of R dha. As keessa qubeen hin jiru negationii qofa. P'n keenya tiruudha. Tiruu and hammattuu banee negation hammattuu banee Q'n keenya false dha. False or negation of R. Negation of R'n false ta'a. Maaliif R'n keenya tiruu waan tureefi jechuudha. Tiruu and tiruu negation of false or false. False ta'a. False or false ni negation waan qabuufi tiruu and negation of false means negation waan qabuufi tiruu ta'a. False negation isa tiruu and tiruu immoo tiruu ta'a. Tiruu and tiruu immoo tiruu ta'a. Gaaffii caarra inni jiru tiruu ta'a jechuudha. Eeshi gara gaaffiittaan tan darbaa. Eeshi gaaffiin ittaanu akkas jedha. Yuuneenii kenneera. Yuuneenii meeqa kennee? Tokko kennee, 2, 3 warra kana qofa kennee determine the truth value. Truth value maali? Sum of x all of y x square plus 2y less than 10. Amma yuunivarsiitiin keenya infinite numberidha. Lakkoofsa muraasa 1 2 3 qofa yuuneenii yookiin yuunivarsiitiin keenya
yuunivarsiitiin keenya kana sum of x fi all of y kenneera. Yuunivarsiitii kana keessaa muraasa x fudhannee square goonee y immoo hunda isaa fudhannee yoo lamatti baay'isnee irra xiqqaa 10 ta'a jedha. Tiruus value isaa gaafata waan ta'eef lakkoofsa muraasa waan ta'eef fudhannee ilaalla. X square x'n keenya muraasa. X'n keenya muraasa. Y'in keenya immoo hunduma. Y'in keenya immoo hunduma. X'n muraasa, y'in hunduma. Fakkeenyaaf x muraasa fudhannee y keessaa immoo tokkoomti isaa dogoggora taanaan false ta'a jechuudha. Yuunivarsiitiin keenya koomeniidha. Kanaafuu 1 square maaliif x 1 fudhachaa jira plus 2 times gatii y immoo 1 fudhadha. Meeqa ta'a? 1 plus 2 less than 10. Amma kuni tiruudha. Haa jennu haa ta'u. Egaa immoo deebee meeqan fudhadha? Gatii x 2 fudhadha. 2 plus gatii 2 square jechuudha. 2 square plus gatii y immoo 3 fudhadha. 2 times 3. 2 times 3. 2 times 3. 2 square in 4 ta'a plus 2 times 3 immoo meeqa ta'a? 2 times 3 means 2 times 3 6. 4 plus 6 is equals to 10. 10 ta'a. 10 immoo less than 10 min. Amma gaa soba ta'uun dhufee jechuudha. Soba ta'uun dhufe maaliifi sum of x dha. X'n keenya muraasa rakkoon qabu all of y jedha. All of y jedha. Eesh amma inni kun sobaa. Eeshi ammas tokko irra deebi'een fudhadha. Akka more clear ta'uu fi truth value isaa murteessuu dura leetii tokkotti dabaleen fuudha. Eeshi as kana maaltu jira? 10tu ture. X keenya meeqan fudha? X keenya tokkon fudha. X keenya laman fudha. X lama fuudheen x ko tokkon fudha. Ifama let x is equals to 1, y is equals to 3. Maaliifi y'in hunda waan ta'eef x 1 dha. 1 square plus 2 times y. Y means 3. 1 plus 2 times 3 6. 1 plus 6 is equals to 7. 7 less than 10. That is true. Amma himni sila fudhanne immoo sobadha. Himni sila fudhanne sobadha. Maaliifi y hunda isaa fudhannee x muraasaa jedha. Kanaafuu y keenya yoo hunda isaa fudhannee x keenya immoo yoo muraasa fudhannee wanti kun dhugaa ta'a. X keenya hunda y keenya hunda isaa yoo fudhanne eesh yaadaan takkaa irra reedeen hunda ishee isinitti agarsiisa. Confuse nama godha waan ta'eef shirraa balleeffannee confuse nama godha waan ta'eef x'n hunda mini y keenya immoo ammatu x square plus 2 times 1 2 less than 10. X square x in keenya muraasa dirqama miti plus 2 times 3 2 times 2 4 less than 10. X square plus 2 times 3 2 times 3 means 6 less than 10. Eeshi x keenya ammas keessatti x keenya hunda yoo fudhanne rakkoon qabu turuudha. As keessatti immoo x keenya sirii yoo fudhannu ta'ee waaniif turratti sirrii ta'a. Asirratti immoo x keenya sirii fudhannoo ta'ee waaniif tuun fudhannu ta'ee sirrii ta'a. Kanaafuu sum of x irratti dhugaa ta'a. All of y irratti. Kanaafuu himichi walii gallisaa tiruu ta'a jechuudha. Tiruu ta'a. Sum of x all of y tu all ta'e hundi isaa soba ta'a. Amma garuu tiruu ta'a. Gaaffii umaa kana
xumuree viidiyoo guyyaa har'aa sumarrattan fixa. The contrapositive of maal gaafata? Contrapositive gaafata gaaffiin kun immoo. Eshi contrapositive gaafata. Contrapositive of P implies Q. Kun conditionidha. Contrapositive isaa immoo maal ta'a jedha. Dura conversiisaa barbaanna. Q implies P ta'a. Kuni maal isaati? Kuni conversiidha. Contrapositive immoo conversiisa goona inversii goona. Kanaafuu negation of Q implies negation of P ta'a jechuudha. Maal isaa? Contrapositive isaa. Contrapositive isaa akka kanaa ta'a. Deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Deebiin isaa kana ta'a. Kanaafuu kana fakkaataa. Asuma irratti nu ga'a waan ta'eefi gaaffiilee isin bira jiranii isinis karaa keessan nu ga'uu dandeessu. Exaampiloonni jiran kana mid exaamiin kana fakkaataa. Guddaa galatoomaa yoo dogoggorri jiraate tarii dhiifamaa. Dogoggorri jiraachuu danda'a yeroo maatii hojjetanii. Dogoggorri tokko waan uumamuufi kanaafuu miiddi isin bira jiru karaa ishee chaanaalii attach nu godhaa. Gaaffiilee moor barbaachisoo ta'anii karaa kanaa hojjenne isinii gadhiisna waan ta'eefi sheer walii gochuun dagatinaa. Guddaa galatoomaa. Goodbye.